ammoo bakka hunda gabba'uu hin taatu. Maaliif jennaan namni maan tanaa yoo ati kufte kaameeraa fudhatee si fiiga malee namichaatiitu sabooni kuftee jennaan lakkii duratti nas ciisaa ijeen baatee naan lakkii firaasha naaftee ijeen namni maan tanaa deemee si ol qabuu caalaa laayikiidhaa jechaafi miira keessa galee abalu akkas godhi maarree akkas godhi fidii akkas godhi akkana godhi jaa. No. Ani follow nan godhina humanaa guunnaan waaniin gartee yaada kiyyattiin dabarfadhu kana jechuudha. Ani eeyba haadha iyyee isaatiitu osoon gandaan hin qoodin maaliin hin qoodin baqataa Yaman keessa Astoraaliyaan fudhachuu follow deebisaa fi namni 90 namni dhibba wayii kuni 10,000 kuma takka haguutu fi follown isaa 1,000 hin guunne. No. Ana jedhee ati deem siifi miti akka manni akka gaariitti wannoo sii ba'uuf jedhe. Annaa guuttee jirti laal dhaggeeffadhu ani fooloorraa wanni hin jahu silaa gartee Yaman irraa baqatan gara Astiraaliyaa dhufuun annama yoo inni biyya afur fiddeena dura keessa Astiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Finlaandaa kan fudhattaa jiran. Ameerikaa dideetiin Kanaadaa didee Astiraaliyaa filadhe. Hasilaa akkana nama tursiisan keessaa amataa fi baatii lama yoo inni dhaan nafa qe'oraabeyyii miila lamaatu naajjeessu irratti olii galtee sun qissaan isiidhaa keessa dheertuudha. Achi jedhuun tarabbiiti rabbiin akkasin maatii xiyyaa wajjin fideeti biyya tanatti na buusee hattoonni tun wanni na aarsummaas hattuun gadda qabdu hattuun kutaa hin qabdu jedhu. No. Hattuun kutaa ni qabdi. Hattuun Baalee keessaa baate Baalee. Hattuun Harargee keessaa baate Harargee. Hattuun Walloo keessaa baate Wallo. Hattuun Diidaa keessaa baate Diidaan. Hattuun Gada Basaasaa keessaa baate Gada Basaasaati. Hoggaa isiin akkana jette kana ati fuuteeti maal jetta hattuun gadda qabdu osoo akkana jedhanii ilmaan teenya fichisiisan. Ta manguddoo riyaadittiin sii dhaqa. Manguddoo riyaad manguddoo rabbiin ijatti butee rabbiin nyaaratti butee irzaa'iluu hoggaa rabbiin itti erge fuudhuu didurraayi. Manguddoo hoggaa Harargee fi Arsii wallolte Harargeedhaa fi ijoolleen Arsiidhaa Arusiin jenneen baas deeggadda mana kanarratti mormuu turtanii. Ilmaan Arsiitii fi Harargeen hoggaa wallolte hanga namni 3-4 du'uu akka gartee dalagaan baatuuf dhiisaa walitti ijaan jechuudha. Obboleeyyilummaan yoo wallole maaliif akkasini beeytanii manguddoo laagaadhaati. Manguddoo waan isaan ija nama baay'isanii fi maallaqa isaan baala sammuu nama hadoochuu kana dalagatan achiin biyya dabarsan maallaqa guddaarraa fudhatanii jechuudha. Manguddoo akkasiisan waraabessi guddaan keessan kamii jee Jambarleencaa fi maaltutti dhufeeti aboomee gurguddaan keessan kamii jennaan kunoo afaan cumaadhaa kalafee gubbaa hoflusanii jee jenna. Manguddoo Riyaad irra hedduun isiidhaa laal hoggaa haajaat akka galte mee Baalirraa nama yaamaa jaal hattuudha yaaman. Mee Harargeerraa nama yaamaa jaal hattuu wal beekte hattuudha hin afeeran. Mee Diidaarraa nama nu yaamaa jaal hattuudha afeeran. Mee Wallorraa nama nu warri qulqulluu warri harka nagayaa irraa hukuman qabu. Isaanumaa qaadaqee gumaa namaa teessuudhee akka afaan Oromoodhaa godhan. Reefu Joowar Mahammad waardingii kanneefii jira akeekkachiisa kanneefii jira saniis. Duruuma Muktaar Khadir bira dhaqan bineensa farrisaa san bira duruu dhaqan. Ijoollee tanan akkana godhanneeti akkasi baafnee areeda saniif shushukkuumaadhaa bira dhaqan jechuudha. Joowar ammoo no jeeni. Isinii galtee dubbiin kana waan kanarraa hin tuqameen se'aa amma na bira halkan sa'a 7 fi cinaadhaa walakka isa halkan irratti dabarree sa'a 4 irra fuudhaaf deemaa yoo nagaddiiftaniis niin fedhaa yoo gaabii qabaattan ammoo daqiiqaa 10 isiniif hin qannaan. Ustaad Guutamaa ni beekta jedhee yaadaa. Ustaad Guutamaa jechuun nama gaafa Abdul Jabbaar ajjeesan konkolaataa gubbaa dhaabatee bineensa san keessatti waan san dalage isaan agartee si arginaan seene jedhee rabbi umrii isaa dheeressu. Isatu nu keessa jira namni birallee gaafii sii qaba jedhee ustaadaaf kenneetiin nama biraatti dabarra. Nama 2-3 gaafii kennina. Bidee biroofillee leeman sagantaa godhaati yeroo biroollee akka sagantaa bal'inaan waan jiru inni sitti qophaa'ee waan uummata barsiisu akka ta'u amma gaafii gaafatamu garuu yeroo birootiif yoo goone bareedan. Ayyee ustaada waan jettan yoo jiraat saniin booda nama tokko irraa fudhannee geessina halkan waan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair. Amma namni kun nama du'ee galelle yoo jenne ma dandeenya obsa. An akkasitti fudha. Hamba uummata kaleetillee
Haasa warraa nama beekan. Akka jedhan waa tufanii mammaa kan waa jedhan akka jedhan sani. Nama kana duuba dura baga gammadde jechuun barbaachisa. Biyya sadaffaa carraa rakkoo san keessa bahee lubbuun isaa baraaramte of bira dabree maatii wajjiin akkasitti deemuun waan guddaa. Seenaa hagana geettu tana ta'uuf qofaa miti. Nama reefu miimoorii biyya keenyatti ilqimsiisaa turan hin beeytani. Anachi ture gaafa gurbaan tokko asaasa magaalaa Waabee jedhamtutti alaabaa liqimsiisan. Ijoollee Adaamatti immoo sababa sirba qabsootii jecha ijoollee miimoorii liqimsiisan beekan. Baajaaji manuma wajjin yaabbanne homaa godhuu hin dandeenye. Rakkoo samara keessas tarreetti yeroo silaanuu dabarte jennutti rakkoo wal faana iyyuu nutti dhalate. Maddi rakkoo kanaa jijjiirama micciirametu rakkoo kana mara nutti dhale. Biyya keessatti dhiini hawaasa keenyaa bishaan hanqatee jennaan biyya alatti illee namni keenya akkana wal godha. Haguma sirni piippii kun dhufe namni keenya akkanatti wal gatu walit diinomuun namni akka malee kalee wal jaalatu. Kanaaf hooggansarraa dabne obsaanii asumaan baga gammadde irra deebi'een jechuu barbaada. Bira dabree immoo akkaataa inni viidiyoo kana itti kaa'e hin banne jecha bakka dhiise sanitti dhiise biraa dhufe miimooriin isa jalaa baddu. Alaa kulli haaliin waan kanarratti ibsa miidiyaa bal'aa kennuu danda'uu qaba. TikTok nama muraasa nasteenu osoo hin taane Johariin eegana argitanii sagantaa amma akka dhiyoo tanaa leengadda geggeeffamee namni 100 akkasii sanii olii ilaalu sanirratti gastii tahee dhiyaatuu qaba namni kun. Keessummaa godhanii bifa saniin gaafii teetana naa qalbisaa maarki maayii wadwaana nama jedhe akkas malee ta'u kanarratti bal'isanii keessummaa kabajaa godhanii dhiyeessanii Joharitti illee himanii inni illeen akka eegana argitanii isa qunnamu godha. Waan kana gamaa gamanaan ibidda itti shituu barbaachisa. Lubbuu namaattu bahu jira. Amma uummanni maal akka keessa akka jirruun beeynu. Kanaaf warra waan balleessan deemu kanallee jalatti cimsanii warra faarsee bultoota kana kottee isii irraa kaasanii bakka jirtutti mana isii irratti cufanii warra kallattii kijibaatiin deemu kana waan kana sarara qabsiisanii Johariif utubaa ta'anii hundee ta'anii akka inni duratti eegana argitanii nadaaja guuttateetiin sirritti ispiidan deemuu danda'utti ragallee dhiyeessuufiin deeggarsaan faana dhaabatuun dirqama kun. Waan inni lafa kaayee ho'iitu jira. Haasa'u isinitti dheeresse kuni maqaan nu badee jira jedhe. Hiree hawaasa keenya ka of dura amma biyya baqaa keessan namni siyaasii miti. Namni siyaasii miti. Nama keenya eegana argitanii achirraa dhufe akkuma tuu beektu. Namni rakkatee isin Oromoodhaan hun jechuu eegalte bara. Duuba wanni kun hedduu eegana argitanii maqaballeessi nurratti deemutti jira. Qabatamaan immoo gadi fuudhan. Waan kana yoo dhaabbatanii Joharii kana faana dhaabbatanii rakkoo kana yoon dhaabsisin hireen ummata keenyallee biyya alatti illee hireen ummata keenyaa qabamteetiin hin jirti kana booda. Akkuma beekamu bakka dhaloota nama gaafatan Oromiyaa irraa jedha jinsiyyaa nama gaafatan waraqaa UN irra waan malatu jira arguutti jirtan isin. Kanaaf hiree ummata keenya ka of duraatillee nu harkaa qabeetiin hin jira. Kama biyya baqaa keessa jirullee nu harkaa qabeetiin hin jira. Rakkomaa himatuu hin dandeenyu kana boodaa jecha waan ambi nurratti hin dalagin ofirratti dalaguu jirra. Kana saaxilanii baasanii maqaan hawaasallee akka hin banne maqaan biyyallee akka hin banne maqaan eegana argitanii hiree negeleetti ennallee of durallee akka hin dhabamne kana irra dalagaa viidiyoo inni jedheetiin hin jedhe kan ammoo fuudha emergency Johariin biraan ga'a sagantaan saffisa kan namni 100 miti 200 fi sanii olu Oromoon kulliin gurra baaftee irratti hirmaatuu dandeettu. Namni namummaa qabu dhimma kana keessatti eegana argitanii namni Johariin hin deeggarre yoo jiraate nama namummaa hin qabne sun diina jecha diina dirree baafate siyaasaa miti. Dhimma kana keessatti namni Johariin dura dhaabbate siyaasaa miti diinummaadha sun. Kana sirriitti beeyne irratti dalaguu qabna. Galatoomaa obsaa akkasitti bakka godhaa fi foloo isallee jabeessaa baay'ee ulfaadha galatoomaa asumaanuu waadaan isinii seennu obsa OMN gaazexeessitoota haga dajaneefaa ga'utti haala keessatti keessanii dubbifna liyaasin galgalaniin dubbisa akka keessan agartee dubbisanii san irratti dhiyaattu abdiin qaba bilbila keessan naa kaayee yookaan anas kaa jiraniin dubbisaa jechuudha. Leeyman
garee waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa keessa Geetaachoo Dajaneedhaa waliin turre. Istiilitti ammaan tanaa isiniin nan argine malee Oromiyaa miidiyaa niitoork irratti dubbii himaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa obbo Obsaa Yusuf Jaanii taraa 100 kanneedha qaalaa laachirratti Oromiyaa miidiyaa niitoorkii. Ammas beekaa dhufee yuudhiisi wal beeynaa akka gaaritti. Yaa yeroo san haa Yaman irraa dabarsaa turte haa duuba Yaman turte haa. Yaadin beekan. Yaa Yaman turte yaa. Achi keessa taa'eetiin kaniin taraa boodaa kanne kanarratti hanqa dooraa lakum 15 waliin baasanii obsaan duudha qabajan. Ani waanin biyya sanitti. No, nama hin beekaa abbaa washaati yoo hin yaadatta ta'e yeroo amma dura wal quba qaba. Yes. Abbaa washaatiif wal duraa duuba baane. Khalaas fiqatte dubbii fitte. Ammas yaadadhe rakkoon qabu. Tole akkasii amman beekee gargaree fi sagalee tee jala deemaa ture. Amman sirriitti si hubadhe. Kanaaf Mahbuuba waan gaafii qabdi yoo jiraatte gaafadhu gadhiifnaani rafti isa biraa halkanii. Galatooma carraa kana naa kan nuuf laayiman isinis wal baasuudhaa fi obsaa viidiyoo mana inni jirutti bikka 4 faa dhaqeeti ergadhee gana wal baasanillee ganna buusanii. Qooqaa takka tanarra jirtu sagartee hokkee tana alaagaa tana keessaana nyaattu waan anillee beeku. Ta'e inni dubbatee narraa buqqaaseen harkeessatti hedduu argee waan kana karaa biyya waan hundaa jiru kana irra guddaa isaa qamma inni jee kana anis ni beekaa. Amma bikka argattee jirti dubbiin eega Jawaar birallee dhayxee duraanii akkamitti waan kana sagaleen kun dhageeme jennee yaadaa turre nama hedduu karaa sanarratti illee namni nurraa dhume jira. Obsaa waan jechuu barbaadu waan tun ajandaa torbaan tokko akka hin taane Jawaar illee waan kana eega qabe namoota jajjaba achitti hafan yoo jiraatan nama akka isaatti foormishiina qabanii wajjin kontaaktii godhee bikka rakkoon akka reef dubbattetti karaa Soomaaliyaa keessarraa as jirti Jabuutirraa Soomaaliyaa huduuda kana Yaman keessa magaalaa tuttuqee huduuda Suudii akkasumatti hanga sadarkaa amiirota biratti illee wal qabsiiftanii tuttuqxanii jirtanii waan kun foormishiina nulleen qabnu irra dalagii rabbiin jazaa sifaa kafalu addunyaatti illee akhiratti illee haqa ilmaan miskiinaa kana baasuudhaaf eega gartee namatti irkattu Jawaariin argattee waan namoota akka keetiillee fitti ida'ii waan kanarra jabaadhu. Dubbiin kun ajandaa torbaan tokko dubbatamee akka miidiyaa kanarraa akka hin taane hanga furmaata argamtutti akka hin dhiifne siin jaa waan joon beeku wallaahi hedduu takkaan gammade namni kanatti osoo foormishiina giyaa kana qabu hedduu ka sodaatee useni jira as baatee dubbachuu kanaaf waan gaariidha ammoo atillee rabbiin bakka biyya san keessaa si baase biyya sadaffaa si kanne kanaan jechuu barbaada obsaa keenya gaafii mas gaafadhee akkana jechuurra silaa waan kana anillee waan beektu xiqqoo hin jira foormishiina adiin adee biftee karaa keessaatiin waan tokko foormishiina wal jijjiirra jeetii yaada wanni keenya deebisi adii. Amma yoo gaafii waan adda addaa keessatti yeroon si bira deeme waan ta'eef waan akkana dhumatu miti. Hayya baleetiif jasii deebiseetiin jira. Manni biyya tanaa manni biyya faranjii kaartoon amma halkanirraa sa'a torba cinaadhaaf deemnaati. Dhorkaadha sakasasuun mala waan ta'eef sakasasuun mala nama kasasa warri biyya tanaati akkas galatoome ayyee asumaan si gaggeessa gara kiyyaa galatoome. Galatoome ulfaadhu Mahbuuba hedduu ulfaadhu galatoome atillee obsa agarsi dhiisa bilbila keessan naa kaaya yookaan keessan sii kaaya. Yaa guyyaa birootti beellama qabi leemman beellama qabadhaa guyyaa birootiif. Walii bilbilee beellama qabanna rakkoon hin jiru. Bilbila keessan naa kaayi galatoomii halkanii maatii rafuu jira eega jette sin cinqinu tole. Ayye. As dhiifna namni gaafii hatattamaa ta'a agartee hin dabarre qaba warri jettame amsas ta'e eenyu namni waa gaafachuu barbaadan nama tokko firii timirallee nama biyya san jira.
Leeman carraa lammaffaadhaan carraa lammaffaa waan ta'eef warri carraa lammaffaa hin argane tokkoffaa hin argane yoo jiraate akkasitti nama carraatu waan arganne kennii fi carraa takka booddanaa kan jedhamu irratti. Ayyee tole sibira jeequmsa jiralleedha baay'ee. Isa gadhiisi gaafii homaa wanni irraa qabnu hin jiru haa deemu kana saaratu. Okay, firiiti mira waan jettu qabda 3,000 irratti. Siin dagannee barbadeessee sii kaa'e. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. والله نقول نتي إنما خلاص ودي خنا ديمين اللي بيوقت أكرر لما أبسانا ما يرون قبل تاجر يرو برا بلنا ولد ديبني عسود إن شاء الله قال لك سوني دندي ثاني ليمون يرو برا سوينا إن شاء الله. Tole akkasi obsa bilbila keessan naa kaa'i akka gabbu'een bilbila kee ilaala. Follow sirraa qaba forollee private jala baasi private irra jirta. Akkas godhi gama keennan gasi dhiifne horii bulii. Obsa mee keessaniin dubbisuu fedha Leeman obsa keessaniin dubbisaa fooloo naa deebisu hin deebisaa fi anis keessanii sallee hin dubbisa warra carraa duraan hin arganne carraa kanneen dhumarratti walqa waan hin jiruun barbaada qabaa waa xiqqoo. Tole hayyee sagalee sibira jira yaa suudi nama sibira dubbataa jira obsa waan dhumaa waan jettoo qabaatte yookaan yaani si hayyamuuf hin deema. Lakko isa kiyyaan sii kaa'uudha kutee lakko isa kiyya sii kaa'atiin jira ka WhatsAppii. Kuma gabbu'een qabadha. Wanni ni nan ja'u laal. Jooharii wajjinis beellama qabannee jirra. Waan takka tanu cancaleetu jira. Yeroo ammaan tana yeroo waaniin namuutu gurra isaa banee dhaggeeffatuu qabu. Abbaadhaa ilmaan 3 dhale jaan. Ilmaan 3 dhaleeti anjoollee gammoojjiidhaati ijaarsa jalatti hin guddadhee. Anamma yeroo ammaan tana jiru kana keessatti umriin tiyya nama waggaa 37ti. Waan takka taniin isiniif himuutu jira. Abbaadhaa ilmaan 3 dhale jaan. Hoggaa ilmaan 3 dhalee sadeenuu abditti moggaase jaan. Kana ka'ee du'e isinitti hin dheereessu. Hoggaa du'u ijoolleen sun dachiirra wal lolte hayyuu bira deemte. Hogguu hayyuu bira deemtu hayyuun akkanuma laaleeti aboo abbaan keessan azaabni qabriidhaa sababa isin wal loltan kanatti azaabni qabriidhaatti qabate maqaan keenyu jeen abdii guddaa atiyoo abdii jidduu atiyoo abdii xiqqaadha. Abbaa keessan azaabni qabriidhaatti qabate dachii tana olii dhiisa jennaan abdiin xiqqaan ani obboleessa kiyya abdii jidduutii dhiisee je. Abdii jidduudhaa ani obboleessa kiyya abdii guddaadhaa dhiisee je. Abdii guddaati yoo dhiise jennaan abbaa kiyya ibidda maaliin shiduudha jiranii ni je. Mukaan shiduu jiranii jennaan sibiila haa godhanii malee hin dhiisuu jeen. Sibiila haatti qabsiisanii malee. Jaarsi hayyuudhaa galgala gaaje'eetuma dhaqee afaan ishaa'ii fi makriibaa tana haadha gabfuudheetuma ablee mormarra qabee abdii guddaa kana isaa bidde himii jeen fincaan isaatii miti gudeeda isaatii miti. Baree torbaanumaan isa heerumuudhaaf deemu saniin akkumaan qoraan dhaqeetti qaama dhiqadhee tokkonat dabalamee achirraa akkasif fidee gudeeda isaatii miti jetteeni je. Wanni immoo Oromoo kana kutaa hunda keessaa jeeqaa jira abdii guddaa gudeeda keenyan tahiniin dhaamsa obsaa Yuusufii. Ilmaan Harargee qulqulluun sabuu fi safeeffannaa dhabeeti. Ilmaan Sikkoo Mandoo sabuu fi safeeffannaa beeti. Ijoolleen Walloo sabuu fi safeeffannaa beeti. Shanan Gibee sabuu fi safeeffannaa beeti. Gujii Booranni Wallagga Iluu Abbaa Borkutaan Oromoo guutuun wanni kana wal nu dhabsiisuudha jira abdii guddaadha diqaalaadha gudeeda keenyaa miti. Ijoollee Geetaachoo Saffaati. Maaliif jettan yoonaan jettanii Tigreen biyya teenya waggaa 30 bulchite. Warri dura dhufanii isaan diqaalaarraa dhalan faaxee teenyarraa ammaan tan akka kiyyaa fi kee kana dhaabbattee mugguddii jechuudha. Ati Oromoodhaan namii deetta. Harargee keessa dhalatte Loqodaa Harargeetiin dubbatti. Arsii keessa dhalatte Loqodaa Arsiitiin dubbatti.
Tanaatiituun nu miidhuudha jira abdoolee gurguddaa kana ibirraa eeguun dirqama keenya. Dhufanii miira keessa si galchan si qirqitan jechuudha. Anfaan eegaan gartee ijoollee tan akkanatti waa'ee rakkoo tanaaf wanni je wallaahi hanqan takka obsan qabu. Waa takka obsan qabu. Kanaaf dhufanii miira keessa si galchanii si qirqixanii. Maaliif jennaan isaan oromummaa tanarraa dantaan qaban, islaamummaarraa dantaan qaban, amantiirraa dantaan qaban, oromummaarraa dantaan qaban, namummaarraa dantaan qaban, wahuma akkuma waraabeysaa sanii waraabeysa dhageessanii akka jeejan nuti tagaraadhaa malee tamaqaadhaa yoom nu dibdee jeejan furmaata isiidhaati amma. Gurbaa diimaan qabee jira. Mootummaan nu caalaa isaan dhagaya. Asirratti waan takkaan jibbaan. Wanni inni nan jibbu maali? Sareedhaatiituun maqaa kana nurraa jijjiirtan malee jettee lafaan iftumtee jan leencaa, arbaa, wanni hundi dhuftee maqaa kanarraa sareerraa jijjiirra jaanii haya jennaan leencee foon shiilchoo lama bira kaayeetuma deemiitii maqaa keessiif innee dhufnaati. Foon shiilchoo lameen tana nagaan itti dhufu qabnaati eegii jeenjaan. Bira dhiisee feekute. Qabaanee kutan maqasiif inna jaaniini. Hoggaa isaan achi deemanii as deebi'an isiin foon shiilchoo lameen liqimsitee jirti. Foon kana isa kutee jennaani maqaan kiyya uumamaan sareedhaati jennaani eebar maqaan kun nama birootiif hin ta'u maqaan kun sumaafi dhufe sareen sareedhaa jaaniiti maqaa kanarra dhiisanii jan kana jechuun kiyya maal jechuu barbaadeeti. Abdii guddaarraa hin maqaa jijjiiroo itti hin dandeessu. Abdii guddaa akkuma afaan Oromoodhaa saniiti akkasiitti ayyaa uummata keenya nagaa bulaa. Tole obsaa kiyya karaa mana nagaa manuma keessa jirta sila kutaa hirribaa nagaatti ol deebi'e. Mee dubbii obsaa tanatti waan sakandii 30 wahii dabala. Waan isa fakkaatu. Ustaad ayyee. Leenjisoo diigaa hin beeytan jedhee yaada. Argullee baannu dubdee. Ilmaan 3 qabaan qabrii isallee dhaqee. Isin keessaa namni tokko kiyyaa miti jedhan ilmaan ofii tana. Gaafsanii isin keessaa namni tokko nan dhaaltan jedhan nan dhaaltanii hayyuu yoo sanii gaafadhaa jedheen inni. Akkanaa jedhe gaafa kaanii abbaan hin du'e qabeenya kana osoo hin qoodamne dura waan abbaan kenna jedhin beeytanii mi waliin jedhani. Hayyuu yoo sanii gaafadhaa jedhe mee hayyuu gaafannaa jedhaniitti dhaqan. Abbaan kenna akkana jedhe akkam taanaa jedhanii dhufanii hayyuu gaafatan. Maarree isuma gaafannaa beenaa jedheen. Maal inni du'ee miti jennaan qabri masan bannee gaafannaa beenaa jedheen. Akaafaa guurachiisee gubbaan dhaqe qotaa jedheen. Lama hin didde kan gafaa kana malee. Ittiin kaloofnu jedhanii qabrii abbaa qotuu didan. Kun itti gad jedhe ka abbaa hin gaafanna jennaan. Kanaaf akkasanii abdii guddaa sanii abdii kana ka guddaa tahe ka gidduu tahe maraa eegana argitanii garii ka gidduuttu dhalate garii ka duraattu dhalate garii ka boodattu dhalate waan akkanaa kanatu jira waan jiidhan qabne waan afaan baratee hawaasa keenya afaan faajjessaatiin hin jiru qabsoota na awwaalaatiin hin jiru kanama haqaan qabsaa'u xureessuuf deemu kana firraa haa eenyuun dhaamsa isaa fi kiyyallee galatoomaa jechuu fedheeti. Tole ulfaadha isin lachuu galata guddaa. Akkasii kaabbeenan dhaaltu jedhe suni ati ka qabrii qotuu kan jedheen. Ka isaa tahuu dhamnaanii gudeeda isaa osoo taate qabrii abbeetiin qottuu jedheeni. Galatoome ulfaadhu waa durraa baranna. Fudhadhe obsaa kiyya nagaan rafii abjuu gaarii si hawwa. Ayyana katte. Bilbila kee akkoo gabbu'een seef godhee si bilbilaa yoo rabbi jedhee ganama. Okay. Galatoo. Warri haftan gaa yaada kennachuu dandeettanii amma dubbachuu dandeettanii waraabaa ture waan poosti godhuuf taa'u. Akkasii gaa uummata kiyya qaali dhageettan waan rakkoo nuti keessa jirru rakkoo hawaasni keenya karaa kanatti dabarsaa ture waan ijoolleen teenya agartee hargeessarraa kaatee jijjigarraa kaatee barbaachisaa taanaan dirree dawarraa harargeerraa kaatee hanga dhayxee
Suudii seentutti rakkoo karaa kana jiru tokko tokkoon lafa kaayaa turre nullee warra karaa sana tokko tokkoon gaafa biitti Suudii baay'ee qabadhu piliis voodollee si deebifne yoo akka gubbomaan nurraa qabattu taate. Karaa kana agartee hundi keenya akkasitti itti rakkataa itti du'aa itti cabaa namni karaa kana hin beekne hin jiru. Hargeysa maaltu akka ta'e barbaraa maaltu jira lasaanota boroo maaltu jira eessa maaltu jira inni tokko tokkoon amma keessa deebinee laaluu dandeenya jechuudha. Garuu karammaan kunu karaan gaafa nuti beeknutii fi karaan har'aa tokkoo miti. Kanaaf ijoolleen teenna bakka hundatti du'aa deemti bakka hundatti du'aa deemti magaalaa hundatti baara afaanitti baara baatullee qurxummii bishaan keessaa bahee nyaadhama. Du'aa deemti jechuudha. Hanga osoma duutu deemtee kun Suuditti illee duuti jechuudha. Kanaaf information hedduutu bayaa jira. Warroonni agartee waan kana qaaman biratti argamanii kana beekanillee gadi bayaa jiranii akkuma argitan kana furmaanni wayini dhufa jedhee yaada. Takka maal jedhe gurbatu Afoollaa Jaafar tokko dhageettaniimi abbaa natti fuudhii jennaani gurbaa jeen yoo arfaasaa roobe si anuuni fuudha yoo arfaasaa roobe immoo haatetuun hin roobin immoo haatetuun deemtii jedheen jedha. Homa lama amma takka ummanni agartee biyya san keessa jiru dubbii tana hiikee mootummaa Suudii wajjin waan kana sirreessee hanga huduuda Yamanitti waan kana qulqulleessee lafti nagaa ta'u. Talammata ammoo walitti qabanii akka nama agartee huccuu warra kaan hin marasanni beeytanii akkasiin maranii walitti qabanii abba ganna 50 taa'e 30 taa'e maatii achitti ture maarreen qabu walitti qabanii dachii sanirraa qulqulleessanii dachii san nagaatti haga dabarsanitti waa lamaan kana qofa godhuudhaan waa lamaan kanarratti immoo ni dala'in haga dandeenyeen gara kaaniin invitashinnee waraqaan agartee irratti mallattoodha ni qophaa'e jedhee yaada. Waraqaa kanarratti namuu onlaayinis ta'ee bakka maasii Suudii jirutti mallatteessinee warri iqaamaa achi keewwannummaan Itoophiyaa jedhamtu akka biyya san keessa yaatu. Bakka hundatti irra mallatteessinee onlaayinii galchinaa jechuudha. Gaafa san karaa isin deemtan laallaa jechuudha. Warri amma akkanatti waraqaa jireenyatiin agartee ilmaan keenya ficcisiisaa jirtan. Nuti amma ijoollee nama bosona jirtu ilmaan keenya fidne warra ilmaan keenya ficcisiisaa jiru. Warra mushaawara isaanii kennu warra maallaqa dhaqee isaanirraa fuudhee biyya isaanii ergu warra yoo isaan rakkatan konkolaataadhaan fuudhee bakka takkatti jijjiiru warra agartee iqaamaa qabu xalayaa biyyaa qabu warra kana warri nuti amma irratti xiyyeeffannee jirru. Warra kanarratti xiyyeeffanne kaleessa golbaatetiin walgeettee areeda shukkuumachaa waadaa walii seenti. Hanga har'aa eessa jirti? Yoo dabarsinee akka harka irra hin qabne akka maarree hin taane akka akkana hin taane dabarsinee kennuudha. Eessa jirti haga namni akkatti dhumu? Gaafa nama 57 murtii du'aa Suudiin irratti kennite eeyitee akkatti gadi baanee galgalaa ganama irraa iyyuu jirra. Eessa jirti haga har'a? Kaarra gadi baatee waadaa walii seentu harka ol qabattee akka rabbi seenan saadatu Alii Birraa tokkummaa jedha harka ol qabadhaa jee tokko akkasii harka gamaa gabanaa ol qabatteeti hattuu walii yaate sanuu hattuu qofa akka ammareef obsaan jedhe san hattuu qofatti walitti yaa'ee harka ol qabee har'a kaafnee hin dabarsina ofiin dabarsinee kennuudhaaf qophiidha eenyurraa harka hin qabnu kaleessa kan kennin har'a baaftee waan ati hin kennitu hin jirtu hattuun immoo gabbaatee nu sossobdan hin jirtu agartee waan taanu walumaan taana. Leemman viidiyoo tokko keessaan si ergaa qoy ijoolleen natti ergite tokko. Ijoollee tiin South Africa irratti waan ta'e garuu asirratti haasa'uun fedhu diteelii keessumattiin si hima si ergaa haayilaan jedhi keessan. Hayi siin jedha siiniin jedha fooloo deebisee ture fooloo si deebisee ture. Kanaafi. No wasaabiin baana wasaabii irratti si ergaa. Tole hayyee bilbila kideen qabdaasa. Attiin jira fakkaatee ilaalamee qoy. Garuu haa isin jedhaa yookiin keessan naa ergi si erga forward si godha. Okay, hayi naan jedhu si deebisa. Akkas godhi kanaafi warri har'a gadi yaatee mudawwara lafaan geettee ka Suudiin ta'in taaja gubbarra gakkeettee agartee achi har'a harka ol qabdee
waadaa kijibaa nu dura seentu tanaa miti gaafa nuti boonnu gaafa dubbiin asin gahin iyyinee warri community warri manguddoon achi jirta warri qaamaa qabda warri maarree qabdan dhumnee jetta jennanii turtan. Kanaaf istiraahaa qabattee walgeettee hin baafna nama hundaa hin baafna jettee nama keessa laftee Birdilibsii ajaa'ibaa kanaaf jala nayte nyaata ofii nyaattee. Birdilibsii ajaa'ibaa kanaaf barkaddaa gurguddaa akka suutii of jala nayte achirratti jilbifattee harka wal qabattee nu sobuu barbaaddi bar. Laa kaakalee saatii miti bar gaafa duraa gaafa jalqabaa walgeettee wal ka'in kakanna jettee hin baafna jettee wal diddee wal dhiittee linne. Akkas kun dalagaan isii. So kanaaf namni isii amanu hin jiru namni isii amanu tokko illee hin jiru hattuun hattuu akka sadarkaa walirra haa jiraatu malee wanti isii haga hattuu mootummaatiin ga'utti warri mootummaa hatullee achuma keessa jira. Siigalee warri mootummaa hatullee achuma keessa bilbila kee argeen jira doktor Bodoon Gabboo irraa hin galmeeffadha. Si erga achirra si erga guna ergite. Tole hayyee siif erga bilbila kee achirraa barreesse. Kanaaf akkasii warri namni biraa yaada kennadha. Yoo yaada qabaattan yaada kennadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maali miidiyaan taa'ee sin keessaa miidiyaa guddaadha garuu hawaasni kun beekuu hin dandeenye. Ana akka nama tokkootti dhugaa rabbi wanni amma hawaasni keenya kun hojjetaa jiru akka nama tokkootti waan gaarii dhadheetiin amanaa. Wanni gaariin wasaaxiluun baay'ee barbaachisaadha amanaa. Lubbuun ilma namaa kam wal qixa. Akka namaatti namni marti wal qixa. Akka lubbuutitti illee lubbuu ilma namaa kam wal qixa. Garuu namni tokko yoo waa balleesse harka jala kaatanii ebaluu jechuun hin barbaachisu. Osoo namni martuu gadi bahee baalagee naannoo isaa jiru osoo saaxilee osoo gadi bahee kennee wanni gaariin ni dhufa eetiin amanaa jechuudha. Kana hogguu jennu irra fakkeessuu irra dibuu sun taane yeroo tokko mammaaksa Oromoo tokkotu maal jedhe ka duraa tokko ka ammaa kanaa miti. Sheekoleen maaliif hin boonnee jennaani gara homaatu hin du'inii fi jedhe. Uummanni as gubbaa lallabu kun marti ilmaanuma isaa yookaan ilmaanuma adeerota haadha wanni akkanaa kun hin gahini malee osoo wanni akkanaa kun keessaan kallattiidhaan osoo isaan irra gahee silaa namni marti isaa gadi bahee walqixa dubbataa jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbii dubbachuufi wanni amma hojjetame kun waan baay'ee fokkisaa waan osoo namni hundi afaan keenya kana beeke waan nama qaanfachiisu waan silaa nama keessa gadi baanee hin deemnetu dalagamee jechuudha ijoollee keenya keessatti. Kanaaf namni amma wanni jiru hedduma jiru saaxiluudha. Dalagaa isaa waliin. Uf jala qabuu sun taane gadi baasanii kennuudha. Gaafa gadi baasanii kennanii hawaasa kana keessatti tasgabbiin dhufa inni amannaa jechuudha. Kanaaf wasaaxiluun itti hafuufu warri baalagee naannoo keessanii qabdanii gingilchaa gadi baasa. Hawaasa kanatti hawaasni kun nagaa haa argatu. Ijoolleen miskiinni nagaan karaa darbee dalagatee haa galu. Riskii nama meeqaa irratti cufaa jiru ijoolleen kunneen. Garuu wanni ammoo nama ajaa'ibu sooshaal miidiyaa kana gubbaarra ta'anii nan arganii nan dhagahanii jechuun hin barbaachisu. Hamma danda'ammoo maali? Ufti sun baay'ee barbaachisa. Yeroo miira keessa seentan hin dhufina gara sooshaal miidiyaatti. Amma ijoolleen hedduu kan waggaa sadii dura waraabamee amma gadi yaa'aa jira. Maaliif namni afaan ofii tissuu dadhabe hamma fedhes namni dagatu abbichuu dagatu sooshaal miidiyaa isaan dagatu. Kanaaf wani nama kennaadhaan moo jiraate warri silaa yaada qaba jedhu warri silaa amma akkasillee jedhee hayyuullee qeequu barbaadu dura eessa ture namni kun haga amma namichi tokkochi kun gabbahee dhugaa miskiinaa dhiiga miskiinaa lafatti baduun qabadhee kaa'amni inni gammartifatee gadi ba'u nama kana ammoo waan biraallee dhabanii du'aallee kadhachuuf baay'ee barbaachisa. Maaliif dhugaan namaa dhugaadha. Namni maalummaa namaa jibba malee dhugaa namaa jibbuun ammoo gaariidhaa miti. Kanaaf Jawaar karaa qajeelaa irraan jira durallee karaa qajeelaa irra jira ammallee sandaran karaa qajeelaa irra jira.
rabbi ammoo isa haa milkeessu. Duriyyee ta seenaas hin beekne ta abbaas hin beekne karaa inni itti haa cufamu jechuun barbaada. Haganumaa galatoomaa yeroo bareedaa qabaadhaa.